من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة سورة الواقعة يجون سورة تاتي قدورات يجوك تاتي قياك أما تاتسني واقعة مكا قيامات يجودا أكما قيامات جمتو واقعات جمتي حقات جمتي قارعات جمتي مكان سيدا بايدا سورة الواقعة يجون سورة تاتي قيامات جيا بسم الله الرحمن الرحيم جنة يقال إذا وقعت الواقعة يجون غافتاتين قيامات سن أركمتي إذا وقعت يجون يرو تاتي الواقعة يجون تاتين قدون سن قيا تاتي سن ليس يجون هنتاني لوقعتها يجون أركم سيدا سن كاذبة يجون لبون كجبسيسو دنديسو إنو منجرت يجودا إيغا تاتي بود لبون اندنو تخجبسيسو نجرتو warri arra addunyaa irratti tajaajilu kunilleen guyyaa sanni dhugoomsa waqawwan kana zaahiriin arkee yoo leeysa jechuun hin taane liwaqaatiyaa arkama siidhaa san kaadibatun jechuun lubbuun deebisuu dandeessuun jirtu jechuun dura dhaabbatte akka qiyaamaan hin taane ja'anii bakka salaama salfii bahee warri deebisuu danda'u inuman jiru humna qabaatee lubbuun deebisuu dandeessu kaadibatuniin kun sifatul limawsuufin maazuufin jaan nafsun jechu baka lubbuun kaadibatun jechuun kijibsiiftuu taate jirtu guyyaa sanii kaadibatun jechuun lubbuun deebiftuu taate arkama qiyaamaa santa dura dhaabbatte deebisuu dandeessuun jirtu khaafidatun jechuun qiyaamaan suni garii gadi qabduudha jaan warra addunyaa irratti imma boonee iftuulee samii keessa ol deemu kana gadi qabdi gaccabsite jechuudha خافضة جتون قدي cabsituudha warra asirratti boonuu kana gadi cabsiti raafiyaatun jechuun olifuutuudha muumintoota immoo ol qabde jechuudha warra asirratti cunqurfamee ture kana asirratti mirgi isaanii dhiibamaa ture kana ol qabdi jechuu yoo khaafidatun jechuun lafa tabbaa gadi cabsiti raafiyaatun jechuun lafa silaa dhooqaa ol kaafte jechuudha kana jechuun maal jechuudha gaarri hundi deemeeti dachiin tun walqixa deebiti jechumaaf deema laa taraa fiihaa ciwaja walaa amtaa kuma suuraa xahaa keessa jeesan dachii tana keessatti bu'aa fi bahiin agartu jechuudha bu'aa bahiin qabdu dachiin gaafa san walqixa qiyaamaan eega dhufte bakka tabba hunda gaccabsitee fixxee bakka silaa gadi duraan gadi jette san hunda ol guutti jechuudha إذا رجت الأرض يجون قافدتش سوچوت ما سيسي إذا يجون يرو رجت الأرض يجون دتش سوچوت فمته رجن يجون سوچوت فما سيدا بيك كما سن إذا زلزلت الأرض زلزالها يجوتين يبودا وابي قافدتش سوچوت كركر قدان أمامي رجن يجون سوچوت فمن سقافيسين سوچوت فمته وبست الجبال يجون يرو قاري ما سيس bittinneeyfamte bassan jechuun bittinnaa'uu yeroo bootaarraa bittinnooyte jechuudha bussat jechuun hoggaa facaafamte jechuudha bassan jechuun facaafaminsa hoggaa facaate gaarummaan jabduun tun maaliif deebitimma dura kasiiban mahiila cirracha taheetimma gaarummaan kun innummaan irra wal qabatee jiru kadachii guddoo tana qabee taa'uun kun cirracha deebi'a achi boodaree maal taree bittinnaa'ee faca'a jechuudha فكانت يجون يرو سنتات غاري هباء منبثا يجون اوكي فچافم توتاتي يما هباء يجون وان ميلادو خيزت ملا يرو ادو منسل تملتو خنا هباء منصور وان جنس وان قبول سينتاني قطو تاتي يجودا هباء يجون قطو منبثن فچافم توتاتي غيا سنغارني وكنتم يجون تريسني تاتا يرو سن أزواجا ثلاثة جتون قصة سديت دباتا جتون مخلوق نكون المنا ماتي في جن استيجتودا نتاتني أزواجا ثلاثة جتوني بفسدي غري سدي أزواج جتون غري جتو أكاكو سديت دقودمتن مي أكاكو سدين سن أرمغدي دبتا موديمتي
fa'asaabul meeymanati jechuun warri mirgaa jeemmala dubbii eegalegaa gareen takka tana fa'asaabul meeymanati jechuun warri kitaaba isaanii yookiin galmee isaanii mirgaan kennaman maa asaabul meeymanati warra kitaaba isaanii mirgaan kennaman sammaalumaatu kanatti isaan tolche je way dubbiin isaanii numa bareedduudha jechuu deema rabbiin tafhiima jedhanii waan akkana dubbii takka guddisanii egzaajureet godhanii namatti himu jechuudha dhuguma immoo isummaanuu waan akkas hin ta'in immoo odoon ta'in rabbiin amma sirruma jirtu hime jechuudha fa'asaabul meeymanati mubtadaa goona maa asaabul meeymanati mubtadaa fi khabara ajjiru kana jumlaa tana garagalchineeti khabara mubtadaa sanii goona jechuudha maal jenna fa'asaabul meeymanati tokko warra mirgaatiin jennu mala gareen takka warra mirgaati jechuu odoon ta'in fa'asaabul meeymanati warri mirgaa maa asaabul meeymanati jechuun waa'ee isaanii tana maaluma akkana bareechu warra mirgaa san waasaabul mashaamati jechuun warra bitaammoo warra galmee isaanii bitaadhaan kennamu maa asaabul mashaamati jechuun waa'ee isaanii maaluma akkana fokkise je rabbiin isiin hundinuu kaan gara toltu gaariidhaatiin egzaajureet godhee himuudhamma tafhiima ta'ziima guddisee nutti hime warra bitaadhaati ammaatis fokkinaan guddisee hime jechuun rabbiin hundinuu qixuma isaaniitiin himamu malee immoo waan isaan hin qabneen hin himamne wasaabiquuna saabiquuna warri addunyaa tanarratti toltuudhatti nama dura hirmaatan warri tokkoffaa jechuun saabiquunaan wasaabiquuna ila iimaani fi duniyaa jechuu bakka warri addunyaa tana keessatti mata duree ta'an warri jalqaba toltuurratti nama dura hirmaatan as-saabiquuna jechuun jannata keessattis warruma jalqaba hirmaatan saniyye saabiquuna saabiquun amma garee sadiitti dafuun jechuudha asaabul meeymanaa warra mirgaa asaabul mashaamati warra bitaa saabiquuna jechuun maasifiya garee tokkoffaa baatu san addunyaadhaatti tokkoffaa bahutu dhute aakhiraatti ammaa tokkoffuma baati garee sadeen tanatti adda fuudhamu teessan as-saabiquuna umtaduma goona as-saabiquuna lammaffaa khabaruma goona ammaas dubbii bareechee himu nama haasawaa beekuutu kanan namaa hime jechuudha saabiquunaan warri arra addunyaa irratti mataa duraa deemu gara ka'iniidha achitti ammaas saabiquunuma jalqaba isaanumaatiitu jannatatti hirmaata jechuudha ulaa'ika jarri sun saabiquunaan kun al-muqarrabuuna warra rabbitti dhiheeffamanii bakka isaan kun rabbitti dhiheeffamanii fi jannaatin na'iim ooyiruu qananiidhaa san keessatti rabbitti dhiheeffaman bakka isaan jiraatanii ta'e jannatul firdoos keessa arshitti ol dhihoodha jechuudha dhuguma ma'anawiyyii fi hissiyyiidha moo maali dhiiroo wanni kun amma kana jechuun jarri kun warra ciccimaa jechuun nutti himuu jira jechuudha rabbiini fi jannaatin na'iimii jaarrama jiru eessarraafna al-muqarrabuuna sanirraafna jechuudha ulaa'ika al-muqarrabuuna isaa warra rabbi dhiheeffamanii warri saabiqtoota jenne sun fi jannaatin na'iimiin ooyiruu qananii san keessatti warra rabbi dhiheeffamanii yookiin fi jannaatin na'iimii jaarrama jiru haala agoonume eeyyuwa adbar biyaa agoonu ooyiruu qananii keessatti haala tahaniin isaan jechuudha rabbitti warra dhiheeffaman sanii sullatun jechuun saabiquunaan kun baay'eedha je minal awwaliina warra durirraa baay'eedha jara dur ambiyootatti amanan sanirraa saabiquunaan kun gareen tokkoffaatun ummata dur keessa baay'eedha jemma waqaliilun jechuun waa xiqqoo minal aakhiriina warra boodaa kanarraa ummata nabi muhammad irraa waa xiqqoo jechuudha akkam yeroo ummata durii wajji wal cinaa qabne nabiyyoonni addunyaa irratti waan baay'een dabraniif ila warri dhugaan nabiyyootatti amane sun isaan san hoggaa waliif finnee laalle ummata nabi muhammad kana keessa saabiqtoota jiruun hoggaa wal bira qabne isaan san turra baay'eedha jechuudha maaliif jennaan nabiyyoonni waan baay'ee ta'aniif warri isaanitti amanen maasis asliist yoo xiqqaate nama 10 fi 10 tana keessaan bo'u isiin sun hoggaa walitti dhufte waan baay'ee taasiidhamma jarri gurguddaan mataa duraa sun warra dur keessa reeddu tokko isaanii keessan baanu wali qabneeti jechuudha amma duubaree isiin tun garuu gareen lamaan haftee jechuudha odoonte gareen asaabul meeymanatiin warra kana keessa as keessaas baay'eedha kadursan keessaas baay'eedha hadiisa wanna jiru wajji waliin dhabduure ani
isiniin kun tokko afraffaa warra jannataa ta'uudhaan kajeela jedhan ergamaan alayhi salaatu wassalaami inumaa'uu tokko sadaffaa ta'uu kajeela oduu oofanuutu takka lammaffaa jedhan eegasiifuu duuba eega ummanni nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami jannata keessatti takka lammaffaa ta'an isaani saabiquunaan isaan kana keessatti qaasire ummata baay'ee sanii wajjin waliif finneet jechuudha amma kuni saabiquuna as keessa jiruus waliif fuudhi asaabul meemanatiis walitti ida'ii oggaa walirra keenya jedhu kun hundi guutumattuu ummata dursanii wajjin oggaa wal bira qabne takka lammaffaa warra jannataa isaan kanaat ta'a jechuudha waliin dhabduu jan yoo umarfaan baay'ee alaanalee waan kana irratti Allah sullatun minal awwaliina wa sullatun minal aakhiriina jee bara ergamaa jee hedduu waan kana bakka akka ummataana dhiiroo isaan immaa parsantii waan kanaa ol guddisuu dandeenya jee baay'ee waywaata jan umar yoo quraanni kun akka baay'eef mala sullatun minal awwaliina jechuun saabiquunaan kun ummatuma nabi Muhammad kanarraa'u gara duraa sanitti baay'eedha wa sullatun jechuun وقليل واثق من الآخرين والربودا خنا الرأيك بقى والربودا كمنافقتوني في وني أددا كشاشن قيد بودا خنا قيدتي سابقونا ومتكو جتشو أمتما خنا جرا دراتي في جرا بودا والدرقم سيسو جرا جتشو دا أكاسي تيزني ديما وقا كاس جانينما قلبي نمدي بتما دا سابقونا قيدا قلا ودون تاين يرامة مربي تنقل لنبينو غرو مو ورّوان أقدر رسولينو قيدا هيدوماتي بايه nuti tifoozoo isaanii taane nuti dhaga'amte jechuudha bakka eega achuma ta'ee harka dha'uu nu bar waan gomaatee miti bar istaadiyooma san ol seennaan waa takka nuti ulaa afaan ulaallee teenyu nuuf taati hintaatu jannata immoo hoggaa kadhattan firdoosuma kadhadha jemmoo ergamaan kasimi nama qaaxiraa bulee marxoota kafaa kadhatu hin ta'inaa ammalaa hirriba dhabdee qaaxiraa buluu sirraa nafne mataaf garagalchitee yaa rabbi shirritii takka qobanaa kennii jechaa ugaa bulte beekam hin ta'u meeqaan tamii akkasitti dagame saniifuu nutis halkan hoggaa lafaa kaan yaa rabbi jannatul firdoos warruma mataa duraa kan garte yaa rabbi sannu godhi jennee kadhachuu qabna jechuudha abdiin kutannu alaa sururiin jee jaruma sanit deebi'emmaas alaa sururiin jechuun isaan sun siree gubbatti ta'uu ta'an jechuudha mawduunatin jechuun siree tarree naqamtuu taate jechuudha amma mawduunaa jechuun masfuufaa jechuma saffi hiriira galfamtee jirti jechuma sireeleen sun akkanatti dhaaba jala kanatti hiriira galfamtee jirti yoo alaa sururiin jechuun algaalee yookiin sireelee mawduunatiin jechuun mansuujatiin warqii fi wantoota adda addaatiin dhawamtuu taate jechuudha baay'ee bareedduudha amma sireen sun ta'eenyuuti yoo jettan ammaa seesi algaan akkanaa kun muqarrabtootaaf qophaa'ee beekila amma meeshaan isaanii baay'ee warqii irraa tolfame muttaki'iina jechuun haciqilfatan haala ta'aniin yookiin ha'irkatan haala ta'aniin tattaanachi keeytaalee jechuun siree sanirra mutaqaabiliin jechuun kafuula walit garagalan wal jibbannan qabanii wal jaalatanii duuda walitti galuun jirtu jannata keeysa yaxuufu alayhim jeema rabbiin garagaleema bareedina waan jannata san keessa jiruu himee muqarrabtootaaf waan qophaa'uudha yaxuufu alayhim jechuun isaanirrani naannawa wildaanun mukhalladuuna jechuun ijoollee yeroo hunda ijoollummaa qabdu jechuudha mukhallad jechuun ijoollummaan irraan deemtu ijoollee babbareedduu qulqulluu tana jechuudha bakka tanaatiitu isaanirra naannawa keessa deemtee ijoolleen shir jetteen imma jara kanaan dhufte ijoolleen tun eeysaa dhufte yoo jenne chuma keessa uumamte yoo jenne yoo ijoollee muslimtootaa tanuma ijoollummaatti duute kheyriis taatee sharriis tan qabne jechuudha bakka hamtuus hin qabdu toltuus hin qabdu kanuma duute takka isaan kaadima godhanichi geessanii yoo ijoollee mushriktootaati warri juus jira bakka fedhee fidee rabbiin achi wali qabuu dandayaa nuti sanaamaa hin qabna de bi'afwaabin jechuun kubbaayyaa fi wanni ijoollee irra naannoo ituun tana laalamma harka qullaa odoon ta'e wahiin deemti ijoolleen bi'afwaabin jechuun kubbaayyaadhaan kubbaayyaa hogaaniif jenne wanta afaan isiidhaa geemgoodhaa jira waatutti dhugama maal hin qabdu laa aadaana laha gurran qabduu jaan akkasuma maasi walaa uraa jechuun eeyyuwa afaanis hin qabdu jechuun wanni kuni gamuma gubbaa kana malee asiin amma akka silaa wanni kaa khitliitii fi wanni kaa manqorqoriyaatun afaan qabdi malaa waan akka waa buuftuun sun ammoo san hin qabdu isuma kana qabatte jechuudha waan akkasiitiin maal jettanii meesin
tatti dhugan tana burcuqqoo jechuun ol to'atiin wafeeti amma kubbaayyaa hoggaa jenne gaa haga nama shaayitti dhuydu ajaa'aa kanan seen wanti waan bareedduudha bar khalaasti kaatee itti shaayii mataa gubboo guutee nama kennanii mimma kaafeentu akka maajar qabatanii qabdi kan qabnee jireessummaan sunu jechuudha amma kuni kubbaayyaalee waan qabatanii qabdu isuma mataa siiti qabatte jechuudha amma siinii miti wanni sun siinii irra ol guddoodha ammaa siisi ati ma siinii bunatti dhuganti xiqqishee taasituu nuti ngeetaa baanta harka nama gubdii bartuun waa baariiqa jechuun akkasuma maasii fi ibriiq quluulee jechuudha ibriiq asa jennu tun bakka qabattuus ni qabdi afaan gadiin buufattuus ni qabdi maasii jechuudha afaan guddaatti naqan kana maleedha moggaarraa maal qabdi jechuudha bakka manqorqorima hojii wal fakkaatti meesummaanuu waa baariiqa jechuun quluulee fi wakaasin jechuun waancaa jechuudha maasiyaa min ma'iin jechuun farsoorraa haguutamee jiru kaasni sun kaasiin quraana keessatti dubbatame farsoo jennee walumaa galattu kaasi gizeen jaamu innummaanu yeroo goggogaa taa'uun jaamumma geeba jennee jechuun waancaan jennu wakaasin jechuun geebaani irra naannootti ijoolleen tuni min ma'iin jechuun laga farsoo sanirraa haguutame jechuun kun ma'iiniin farsummaanuu chittimma akkuma lagaayyaati laga guddaa jechuun meesummaanuu min ma'iinin jechuun laga guddaa yaa'u sanirraa taguutamte laa yusaddacuuna anhaa je farsoo tanarraa mataan hin dhukkubu jechuudha eemma farsoon addunyaadhaa hoggaa dhuydee mataa kana gara si galchiti achitti immoo sudaayin hin jiru dhukkubbiin mataadha yookiin laa yusaddacuuna anhaa jechuun isii tanarraa gargar addan fotoqan isaanummaanu addunyatti immoo warri farsoo dhuge waliin ta'u lafaa ka'eetuma wal eegala tachiisun ammoo akkas hin qabdu wal nama lolchiiftu walaa yunzifuuna jechuun akkasuma maasiisi hin sakraanan je hin machaawan machiin keessan jirtu farsoochiisanii farsoo bareedduudha jechuu bakka walaa yunzifuuna jechuun eeyyuwa lafaa ka'anii zafanuunis hin jirtu jechuu dhuydeetuma tasgabbumaan jiraatta malee waswaasni ka addunyaa kun hin jiru jechuudha waa meeqa dhawatammaa asitti ogaa farsoo dhuge arrabnummaan isaatu isaan dubbatu waan fokkatu duratti dubbachaa ture arrumaan tan hakkisee fixammaasiisi tachiisun ammoo akkas hin qabdu wafaakiyatiin ashiitaadhaani isaanirra naannootti ijoolleen tun yookiin kuduraalee fi fuduraa jechuu bakka muduraa fi fuduraalee adda addaatiin isaanirra naannootti mimmaa yatakayyaruun gosa isaan filatanirraa kan taate jechuudha ila ashiitaa ummanni kun hin feene odoon ta'in mimmaa yatakayyaruunaan tan isaan fedhan feetu maangoo feetumaan feete bakka keessaa filachuu dandeessa paappaayyaa ta'uu waan fedhe ta'uu maqaatu as jira malee immoo wanni sun as hin jirtu immoo maqaa bichaa sun bira jira ta maqaan as hin jirre achi qofa jirtu jira achi dhaynee maqaa barra walahmin jechuun fooniini isaanirra naannootti ijoolleen tun walahmi xeyriin jechuun foon allaattiidha jechuudha foon shimbirrootiin isaanirra naannootti mimmaa istahuun waan isaan fedhanirraa kata himmaasiisiya waan atin feenee miti hundinuu waan ati feetuus dhufa malee san atin feeneen dhuftu wannummaan namni feenee uchi keessa jirtiire naam wooma feene sana keessa san irra feetuu jira walaa mixeerin jechuun foon allaattiidha walaa mixeerin jechuun foon shimbirrootiin isaanirra naannootti ijoolleeyya mimmaa yashtahuunaan gosa isaan fedhanirraa tataate wahuurun ciin akkasuma maasiisi wahuurun yaxuufu calayhimu wildaanun jene laalama dura وحورنين بأكواب الرنجيسنو وحور عين جتون دبر ماسيس أدادي إجابة اللسانيتيتو إسانيرنا نواجيشودا تنكنت بقى سيمرتي سبيرا كان بوتي جرتي بقى أتي إنما هو وان براسك دقيما وان تكموتم ما براسة رفته مرقا جنا إبدو جيران انجرو ديمي أورو وتعدرا دلقي في ديمي قوتم وصفصف يعني في ماري ونجامتون تكا چنجرتوتي wali qabatteetu maasii taphachiisaa ooluudha bakka taphni jira dhiiroochi achuma jira uugaa tapha jechuun waan faayidaa hin qabne odoon ta'in wooma bu'aa qabuu jira jechuudha hafeetee jira bakka foonuma ati feetee jira ati rakkatin yaa rabbi si manageen kijii immoo wani kadhattooti walaha mixeyriniin foon shimbii allaattii jee maali maaf irra filatame addunyuma irratti ummaa ati yoo lukkuu tolchanii sii fidanimoo
mee qarabbii mi foolloonii mummuranii yoo tigida ta'e kunaana hudhuuf deemta saniifuu karraa olii sitti hime jechuun yoo feete jidduu tana kanati feetee jira qurxummii feetus kunoo jirti gosumma ati feetetti lafa guutee jirti maala aynu ru'at walaa udunun sami'at walaa khaxara alaa qalbi bashariin jemma wahuurin ciin qiraatiin jettus jirti jaan wahuurin ciin jechuun bi'akwaabinii rageessinaaf deemaa jaan oggos xiiraaba keessa jala deeme malee wahuurin jechuun dubra adaadii ija babal'ataniin ijoolleen fiddeerra naannoo ittiin hoggaa namni fidee qabeessi biraan deddeeme gaamee hanqabda akka waasit dhaga'ama miti tanamma ijoollee fuudhee deddeemaanii odoon ta'in isaanirra naannoo ittiidha malee xiiraabuma keessa jala deemne malee maanaan bakkuma duraanii san jiraa jedhan wahuuru naciin jechuun dubra adaadii ija babal'atanii tiitu isaanirra naannawaa ايوه 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 achumatti dhufaniituma nama dura baqqaasi dura deddeemtimma kadeemi atimma fakkeenyaaf mee yeroo TV ilaalan filleen baanu nama biraatiin baana TV kana warri wantoota adda addaa ilaalan faashin shawii jedhanii wanta kan jirtu siitu laalaa odoon ta'in waan san ammoo wanni godhaniif maali huccuu san qofa odoon ta'in achuma waamee akka haraam meeqa hojjettu jechuufi kaseemi saniifuu isiin sun yoo ta'e taate hanqamta akkasitti toltimmaasiisi garagalii ijumaasi dura deddeemuunu qalbiifis imaanaa ijaafis ammaasiisi waa hedduu qanuura jechaadha kaseemi mucaa tokko jira gaafa duraa galgala waggaa asiriin tun dhiyaatte ija xarayna jedheeti ija xarayna jedhee karaa magaalaa ol ba'a ija tam xaragu jira inni waan biraa godhu jira maal muttaki'iina alayhaa jechuun isaan sanaa ta'u jira bara muumaa'u umuma warri umuma jees jira ammoo zaahira kana kan ammaa ta'u jiru jannata eenyuuti kan muqarrabtoota qophaa'ee haa ta'u jira jechuudha amma kun meeshaan haywaan isaanii dubbatu jira malee hajara kaanii maduratti hin seenne san itti gayyaane jechuudha wa asaabul yamiin jee ganaa dubbachuu ta'a hajara kaanii dubartootaas ta'ee dhiiraas ta'ee hundinuu wal keessa jira kun kaasii godha harma keessatti waa hedduudhaan dhufe kaseemi amma ijoolleen dhufteerra naanna'uun kun farsoon jiraachuun kun fuduraaleen adda addaa isaanii qophaa'uun kun imma dhiiraas hin jenne dubartootaas hin jenne hunda kaseemi as keessatti immoo ta dhiiraa qofa keessa darbatee wahuuru naciin je kaseemi saniifuu bakka sanatti dubartoonni keessaa saabiquunaan jenne muzakkaru saalimii eeysaa mu'annasin dhufee keessa bu'aa nutti hin jiinatimma huurun ciinini sanuma jara kanaati bar muqarrabtootaaf qophooyte saabiquuna saniif qophooyte walumaan waan kana jannata kana keessa jiran malee kophatti isaan achi baaftee atichi deemu ammaasi isaan barbaadan maa kophaa ala deemu barbaadda hin ta'u inni kana saniifuu jaruma saabiquunaaf goonee dubartoonnis keessa jiraate huurun ciinuun kun ammaasi warra jannata keessa uumame sanimma kun fakkii addunyaa ammaas asuma keessa jirti sanis ittuma dhageeffadhu maganatti gayyaana ka'amsaali lu'lu'il maknuun akka faaya tikfamee isaan sun ka fakkaatan jechuudha faaya jabeeffamee ashagamee ture jechuudha hamma dura kaartoonni irraan dhoohin feenyin malaal kan harki tuttuquu fi kan harkin tuqin tokkoo miti jechuudha isaan ummaanuu achumatti oduma ati ilaaltee gartuu ijjatee duratti darzana fidaniirraa baqa isan malee lam yaxmisuhunna insun qablahum walaa jaan wani takkalleen harki namaa katti bu'ee hin turre jechuudha jara kana isaanummaanuu faaya fakkaatan waan nuti ni bareeddi beeynuutu addunyaa tana keessatti geexii adda addaati jechuun nutti hime malee jarri inumaa tanarraa ni bareedan yoo beekamaadha jazaa'an jechuun kun immoo maaliifi jazaa'an jechuun galataaf isaanii kennama bimaa kaanuu ya'maluuna waan isaan hojjetaniif hojii ta'e hoggaa taate ilaalamoonni kun baay'ee nama bareedde jechuudha anaas sii godhee qofa odoon ta'in sii hojjetee hoodho jechuu fi anaas sii kennee hoodho jechuun takkaa miti mala hojii teeti galata hojii teetiiti hoo hoggaa jan baay'ee das jettee nama tolte jechuudha
كاسني قفيب ستون كاسن من معين كاسمو بيتشا يرتولين كتين أيوة سوان براتي لقودي أبر أنا نيتي وانا داداتي واميك أنت نجرو شخيسا لغني دمات الجرا واحد دو جرا بكا من معين نمو فرصو بيتشا بكا كاسني بيتشا يبسي اسمه سنسر راكي بلونو بفضل الله تعالى ربيتي بقى خن ايغا سراك اي بلمتي بو دبر ربي ما وسرتي ما چودي سمال غدا جزاء بما كانوا يعملون جي وان انسان وجتنيف غلط هيك بقى وجو مسن سراك اي بلون فضل دوغا غرو مو تكاي سوجين تي جنة اولسنيتي اچ كايت صدركان اولسي فودامون هي فضل ربيتي يو خربيرات جيجرو دنت يتنا ديمتي اتي ونو ربي نتيمه بما كانوا يعملون جي وان انسان وجتنيف كوني باي تولا جيو ربي صفتاني ميچودا وجو مسن سراك اي بلون دوغا فضليساتي سماو مسلمة سيقول هجي جنة سيجيسونو فضلي ربيتي جنة مثلا أماسس نؤمنو فضلي ساتي وادر كمني سر خايم جراتي نتساني لا يسمعون فيها جنة خيسة تندقين أماس واني جنة بريتلال لاغو وانجيشون غوغوهان دقينجي وقال على اللبي نتش خيسة جيرتو يوخيو لاغو وانجيشون ها سوابوان كمني تقولين دقينجي چورا أكم الدنيا رسي sagaleen amma faalamtee jirtu sana wanni kana kun injirtu jechuudha kun asii makarfoonatti banatee asii sirra caffaree kun asii ollaanis waan biraatti banatee asii sagaleen makiinaa asii cinkisituun sirra kifti wanni kana tun ilmaa injirtu jannata keessa baqa tasgabbii cimaa jira walaa ta'asii maa jechuun hin dhagee walaa ta'asii maa jechuun wal arrabsuus hin dhageen ichi keessa baqa namni wallolee wal arrabsuun injirtu والكجلسيسون انجرتو إلا قيلا جيتشو مالي إلا قولا جيتشو مخون جيتشو مالي سلاما نجيا ولين جيتشو مالي جيتشو ما نجيا مالي جيتشل اللبيد أن دبتا من دقيسو سقلين نمركبتو تغرتي سيشنكتو چنجرتو يچورا إنماو بكتي علمنا مرقا بوتوركتو بكتي مومنتوني مرقا بوتوركتو إيسا جنة خيسة يچوكا jiruun tun waa nyaataa dhugaatii qofaa miti ilaalcha ijaa qofaa miti qalbummaan teetu haara galfachuun naannoon ati jiraattu sun naannoo bareedduu qilleensi siidhaa wal qixxaawe ta'uun jiruu keessaa bakka waan bareedaa qabdi jechuu bakka waa asaabul yamiin jechuun warri mirgaa immoo maa asaabul yamiin warra mirgaa sanis maalumaa tokkanatti waa'ee isaanii bareechi waynuma bareeddi waa'een isaaniiti fi sidrin maqduud jee rabbiin garagalee في سدر جيتون قرقرا مخدود جيتون فريد عن قديمو بخيس جراتنجي مخدود جيتون فريد إساك كانت قديمو قدي يروسان الربريد يروسان طولا يشوفي يوخيو في سدر جيتون قرقرا مخدود جيتون قرين قبني قد دنيا كنا مو قرين قبل يشوفا قراتي أدى جيرو غانين غورا دايت قرين ركاسي جيرتي واميك أنت من أمتين طولو خاتشيسونا مو قرين قبو قلقلو ده san keessa jiraatu ta'ani waxalhin mamduud jeemaas waxalhin jechuun muuza mamduudin jechuun firiin isaa wal gubbatti kuufamaa ta'e keessa jiraatan xalhiin kun jumhuurri mufassirtootaa irra baay'ee mufassirtootaa maal jedhaniin mawzi jedhan afaan arabiitti muuzan jedhamu mawzi jedhamu bifatil miimi wasukuunil waawi jechuun mawzi muuza jedhaniin jechuudha yookiin waxalhin jetteen qaraatu jee jedhan Ali ibn Abi Taalib inuma طلحني خنا مالين فسروا ديما طلعي درارا يقي أبابو جيتشودا ممدود يجو والقبة كوفة ما تيخيس يجوكا أبابون جراتشون فولي بريد دو جرا يجو أكثم ماتيس إجافيسي بريدنا خنما بريدنا فنوتي مامي يجودا موزة يتي فسروا دنديسا أكثم ماتيسي أبابو يتي فسروا دنديسا وظل ممدود يجون قادسا mamduudiniin diriirfamaa ta'e keessatti ta'an isaa gaaddisa yeroo takkan deemne addunyaa kun ammalaa yoo ganamachi teessee galgala bakka biraa jijjiirratta bakka hoggaatti xiqqoos teessee haaraan galfadha jettee aduun ati duruutti dhufte asee fuutee ammaasiif bakka biraa jijjiirratta achi sun ammoo wanni akkasiin jirtu yeroo hunda gaaddisumaatiitu dhifamee jiraata jechuudha mamduud jechuun dhifamaa gaaddisa bal'ifamaa ta'e hawwaggota kallee hin deemne. وما المسكوب يجون بشام بوفماته إلى الفافات أدى جرجت بركة بشام ميدقين أقتلوا
akkanatti yaa'u agartee ijaa fi soggaa laalan baay'ee namatti toluutu jira maskuuf jechuun munsab jechuudha gubbaarraa gadi bu'a laalama inni kun bishaan yeroon bareedu yokkana gubbaarraa gadi yaa'e baay'ee namatti tola wafaakiyatiin kasiiratiin jechuun akkasuma ashiitaa baay'ee keessatti isaanis ayyaa ashiitaa baay'ee keessatti gosuma isaan fedhan irraa tataa jenne laa maqxuu'atiin jechuun kan dhabamne oggu takkallee jechuudha akkata addunyaa tanatti yeroon jiraattu yeroo hunda jirti walaa mamnuu'atiin jechuun ta isaanirraan dhoorkamne maas biyya san akkan seenne jedhee namirraa dhoorku hin jiru yeroo hunda jirti akkasuma maasis namni isaanirraa muruus hin jiru yeroo hunda isaanii walitti dhaabbattee hiramtii fi wafuruushin marfuu'aa jechuun akkasuma maasis firaashota afata marfuu'aatiin ol fuudhamtuu taate jechuudha bakka firaasha qaqallaa iddoo ta'in firaasha fufurdu'a akkana ol fuudhame sanirratti ta'an isaan kun innaa nuti jeema rabbiin anshaanaahunna firaashni immoo dhiirti qofti yoo irra galtanii tolanatti fakkaatu innaa anshaanaahunna je waan biraa fidee gubboo qopheesse maasisi innaa nuti je anshaanaahunna dubartoota jannataa sanni uumne inshaa'an jechuun uuminsuma bareedaa tokko uumne jechuudha bakka sirrumatti uumne tolchisa isaanii irraa hinne wani takka bakka sanatti bakka funyaan kun silaa xiqqoo dheerate wani ja'an fuulli kun silaa xiqqoo kanatti maal ta'e xiqqoo silaa mataan kun guddi maal ta'e xiqqoo gara mudhii kanaan odoo qallattee wani ja'an takka hin jirtu wanni keessa deebi'an jechuudha. Tan akkana godhetuun eenyuti fakkaati immoo tanuma addunyaa daddabduu tana maal godhee simminti deebisee jechuudha bakka rabbiin irraa fixee jechuudha uuminsa siidaa. Akkasuma ta duraan siddistii turte tana sonsa mudhii qalloo godhee gadhiisee jechuudha. Innaa nuti jeema rabbiin anshaanaahunna jechuun dubartoota jannataa sanni uumne inshaa'an jechuun uuminsa ni uumne rabbiin uumaa isaanii lama darra deebi'e jechuudha. Silaa gurraattummaan tun kaatee asichi dhayitee meeqam taana bakka wanni akkasiin jirtu wanni takka tarraa hafte hin jirtu guutumatti ta dhugaa san taateetuma irraa dhumte jechuudha. Amma isaan kun hin dubbatamne eeysaa'ee anshaanaahunna jedhamu rabbiin hin dubbatamne mee eeysa dubbanne mee jidduu sanatti eega waa saabul yamiinii kaafne dubbannee jira bakka firaashaa tanaan dhabamanii jechumaa fi akkasuma beekamte jechuudha. Yoo ilmoo gariin maal jeefassaree wafurushin marfuu'atiin jechuun furushummaan kunuu isaanumaa hojii ilaama dubartoota marfuu'atiin jechuun sadarkaan isaanii ol fuudhamtuu taate haalli siika addunyaa sun hundi irraa jijjiirame jechuudha bakka nyaara guuruun hin jirtu gurmuu sibbutuun hin jirtu wanni meeqaan tan bakka taasitti bakka dhukkee nama kaaftu san achitti haalli hundi kompiliitilii jijjiirame jechuudha bakka furushinii kana isaanumaan afassaru innaa nuti jechi booda damiirratti deebise anshaanaa hunna furusha san jechuu dubartoota jennee fassarree isaan sanni uumne inshaa'an jechuun uuminsa uumne inshaa'aniin kun masdaruma isaati hundee jechaa kasaati isuma gajjabeessu dhufe jechuudha. Darabtu darban gidee jette mala niin dhawe seetaami sirrittiin gaskaa'ee ogaa jechuu himuu feete darabtu darban jettamma. Eeyyuwa sirrittiin dhawe jechuudha. Kunis amma anshaanaa hunna isaanni uumne inshaa'an uuminsallee akkam seeta sirritti raafinnee uumne jechuudha. فجعلناهن يجون إنسان سنقون ما سيسيا أبكارا يجون دبرا قون يجوكا أيوة سنفو دبرا عروبا يجون أبا منا جالة قون يجوكا عروب يجون ورا أبا منا فيتو يجو فسيمي أكتا الدنيا تنامتي يرو أتفيتو يسين سنفيتو يرو أتفيتو أكتا وانتي أفول برد برتلاتي يفيتك كساك Katimi akkata saa guyyaa tokko walitti dhufti malee hin jirtu jechuudha. Sachii sun ammoo uruban yeroo hunda jaalalti walitti dhaabbatti. Amma kana ganama yoo wal taatee afaan bareedaan haasofte galgala afaan maasiisi arrabni wal bira dabruu mala maasiisi. Yeroo takka dha'uun hin haftu jechuudha. Yoo nama jarjaru taate uruban jechuun akraaban jechuun akkasuma maasiisi hiriyaa goone jira. Isaan kun hundinuu takka takkarran bareeddu. Takka takkarra dheertuu miti takka takkarra maasiisi gabaabduu miti takka maasiis takkarra umriin isiidhaa ta turtee miti jechuudha. Ta addunyaa kana barammee fakkeenyaaf takka fuutee hojii turtee fa'a
hoggaatana mallaan dhooqate maasiis kana dhiiftee tabiraatti lubbuun achi deemuu barbaadimma jiru akkasii kaniifuu kun jarri waluma qixaa waluma fakkaatan maasiif hundaa'u waluma qixa jaalatta jechuun maasiyaa uruuban jechuun ta abbaa manaatti urruubdu jeenuu fasare moo isheen walitti urruubuun tun gizeen isin dhuftu gizee akkamii yoo wal jaalatani bakka mormi ka walit beekuutu walit sirbaa jette Oromoon kasimi saniifuu jaalala keessa jarri kullachuutu inninis ni jaalata isinis ni jaalatti fikir wanni jedhan ka dhugaa sun fikiriin dhugaachi jirti asii tanaa miti jechuudha yuwa li asaabil yamiini warri kun hundinuu eenyuuf uumamtanii dhiiroo li asaabil yamiini jechuun warra galmee isaanii mirgaan kennameef uumamte dhiiraas ta'ee dubartootaas ta'ee jechuudha waa'ee dubbanne gaa'ii bakka dubartootaa san qofa jalan kutinaati abte achi qofatti jalatti narkaan hafini li'asaabil yamiin jechuun warra mirgaatiif uumne jaaramjiduu eessarraa suu deemna innaa ansha'anaa hunna je'eemmoo bakka sanatti ifatul qabiil asuma qofa deebisee uusemmoo waan ati loltu san dubbata inni innaa nuti ansha'anaa hunna ni uumne eenyuuf li'asaabil yamiin jee warra galmee isaanii mirgaan kenname saniif jara kana uumne yoo li'asaabil yamiin jechuun jannata bareedaa kanatti mee dhufne kana ni'imaa amma dubbanne babbareedduu tana warra galmee isaanii mirgaan kennameef uumne dhiiraas ta'ee dubartootaas ta'ee jechuudha sullatun jechuun isaan kuni baay'eedha minal awwaliin jechuun warra durirraayis baay'eedha wasullatun baay'eedha minal aakhiriin warra boodaarraayis baay'eedha jedhu kun asaabul yamiiniin ummata dur keessaas baay'ee ummata nabi Muhammad keessaas baay'eedha suniga kitaaba mirgaan kennamanii jenne wanni isaan keessatti haasawuun hin jiru barsuun muqarrabtoota jenne kasini muqarrabtoota warra paarlamaa keessa taa'uu fi kagadii kanaa kuni qorannaan eeysa bakka hedduu jirtu paarlamaa keessa moo arma gadi lakatanaa ati hin beektu dama dura barataadha rabbi sitti hin fidin saniifuu kuni jarri kitaaba isaanii galmee mirgaan kennamaniin akkattuu ni beekamu bakka saniifuu bakka isaanii sanitti qorannaan hedduun jirtu ummanni warruma kana dabrusanii jechuudha warra bari inumaa ugaadisa jalaa guuta kaleechin baanisanii bari isaan dirree qiyaamaa keessaa hunda dhaabbatanii bari warruma yeruma takkatti kutanii jannata seenan sanii saabiqtootaa baay'ee kun jedhe ummata cimaadha warra waan akkanaatiin isaan shakkituu miti jechuudha wasaabu shimaali jeennaati garagalee asaabul yamiinii hoggaa himu kunigaa warra nama barbachiisanigaa wasaabu shimaali jechuun warri galmee isaanii bitaadhaan kennaman ma asaabu shimaali warra galmee bitaan kennaman sammaalumaa kana fokkise waa isaanii himuullee namatti hin toltu fi samuumin jechuun isaan ibidda hoo'aa keessa jiraatan samuum jechuun hoo'aa ibiddaa jechuudha fi harrinnaar jechuun samuum jechuun ibidda laalaan isaa idda rifeensaa qaawwa rifeensaa kana jalaan nama seentu san akkasin nama gubusan san keessa jiraatanii wahamiimin akkasuma maasii bishaan danfaa keessa jiraatalla kana itti naqama kana dhuganii shajaratu zaquum nyaataniiti irra kana lulluuqatanii akka jirutti wanni isaan keessaa qaban guutuu dhiqamte bayxee ati jalaan jechuudha wadhilli min yahmuum akkasuma maasii wadhilli jechuun gaaddisa min yahmuum jechuun aara gurraacharraa ta'eefan keessa jiraatan jechuudha gaaddisa nama toluu miti kuni amma kana jechuun ibidduma bira jiran jechuu bari isaan jahannam bira jiranii yahmuumin kun dukaanu jahannama aara jahannam shadiidu sawaadi jan kabaay'ee gurraacha isaa barra gurraacha mee ammaate cileedha bar qaamuma kee kanaa si fokkisa jechuudha bakka min yahmuum jechuun aararraa katee jechuu gaaddisa aara laa baaridin jechuun qabbanaawaa miti gaaddifni suni silaammoo namni wanni caaya barbaadu gaaddisa barbaadu qabbana barbaaduuf imma laa baaridiniin qabbanaawaa miti walaa kariimiyaa keessa jiraachuufis gaariin itti maasiise waa takka wanni bareedina jedhan bakka san hin jirtu wooma fokkattu malee nagartu cinqii malee hin jirtu jechuudha innahum kaanuu isaan ni ta'anii tanaafi qabla zaalika jechuun achiin dura addunyaa keessatti mutrafiina jechuun qanani'oo turan addunyaa irratti bashannanaa waan turaniif lubbuu isaanii takkaa rabbiif jecha gara rabbii gamanan deebifne jedhama addunyaa irratti qananii isaanii if dura fixan jechuu bakka salafa nyaatanii fixanii achi harka qullaa dhaqanii wakaanuuni taanii yusirruuna jechuun hatti fufan taanii ayyee kaafan taan alal hinsil aziim
dilii gurguddaa irratti jechuudha wanni isaan hojjetan diluma gurguddoo yoo zinaatii sirraa nafne yoo dhugaatii sirraa nafne yoo nama hamachuutii sirraa nafne wanni dilii gurguddoo jedhan takka kan isaan irraa toobatan inumaa hin jirtu jechuudha yusirruunaan bari hin toobanne achumaan itti fufan hanqa du'anitti wakaanuu yaquuluuna kajaan ta'an inuu aidaa mitnaa jechuun sanuti hoggaa duune wakunnaa turaaban biyyee ta'ane way'ubaaman jechuun lafee hoggaa ta'ane ainnaa lama bu'uusuun sanuti ni kaafamnaa jedhan wanni kana akkamitti namaa fudhatamtii jedhan jechuudha awa aabaa'una alawwaluun haa nutilleen eegatuun hin turre saniifuu kaafamuun ni mala awa aabaa'una alawwaluun jechuun abboonni keenya kadursun warri biyyee ta'e waan biraa jijjiirame sunillee immoo jedhan qul jeeti yaa ergamaa kiyya innal awwaliina wal aakhiriin warri duraatii fi qaboodaatiis lamajmuu'uuna jechuun walitti qabaman ilaa miiqaati yawmin maaluumiya fi miiqaati ilaa jechuun tun maanaa fiidhaati fi miiqaati yawmin maaluumiya baallama guyyaa beekamaa ta'e san keessatti miiqaati jechuun waadaa yookiin baallama jechuun qaaxaroo guyyaa saniitiif wali qabaman thumma innakum jechuun duuba isin yuqaalu lahum jechuun abdii amarama isaaniin ni jaamaa innakum isin ayyu adaalluuna almukazzibuuna yaa jallattoota qur'aana rabbii kijibsiisuu turtan mukazzibuuna yaa warra islaminaa kijibsiisaa turtan la'aakiluuna jechuun ni nyaattan min shajarin jechuun muka min zaqquum muka adaamii qancarree jedhamu sanirraa jechuudha wanni sun adaamii qancarree wanni fassaraniif waan saniitiif yoo qaama situ ta'e sinan birtu jechuudha summiidha isummaanu summummaan beekamtuudha garuu immoo isin tun addunyaarra hin jirtu warri juus jira mukuma nuti beeynuu nutti himma rabbiini min zaqquum jechuun muka yaa'ii beeraa jedhamu jechuudha isuma san garii yaa'ii beeraa jedhani famaali'uuna jechuun ni guuttatan minhaa jechuun muka sanirraa albuxuun garaani guuttatan waa xiqqoo qofa nyaatanii dhiisanii baran oduman feene kanumatti dirqiin itti guuran fashaaribuuna ni dhuydanii alee muka sanirratti minal khamiimi bishaan danfaarra dhuydan shaayiitti kennan bakkaa irratti fashaaribuuna ni dhuydan shurbal hiimi dhugaatii gaala fayyaan qabne jechuudha hiim jechuun kun dhukkuba tokko ka gaala dhufuu jaan gaalli yoo dhukkubni sun qabe bishaan yoo dhufe rumaddu malee irraan deemu janinuma irraa eegan gaala hoggaa dhukkubni sun qabdee bishaan irraa fageessan maaliif jennaan takka qabnaan hanga duutti hin dhiisu yan saniifuu dhugaatii gaala dhukkubni hiim jedhamu sun itti dhufee jechuudha haadaa jechuun kuni nuzuluhum jechuun diggisi isaaniiti qophii isaaniif qophooyte yoomaddiin guyyaa galataa sayyaa jechummaan kunuu jecha qishinaati ilaalamma isii tanaan amma biffeedha jedhanii hoggaasitti himammeekamu wanni kun ammoo waan qaama namaa ciree buusu ta'ate hoggu takkallee fedhinnaa isiitu hin qabne kanamma haadaa nuzuluhum je nuzula jechuun waan keessummaa gurguddoof qopheessan qophii cimaa biffeen adda addaa keessatti argamtuudha amma kana rabbiin maal godhe isaanii qishinaa godhuuf jecha haadaa kuni je nuzuluhum jechuun diggisii isaanii qophooyte ayyee qophii isaanii yoomaddiini ka guyyaa galataa saniya guyyaa qiyaamaati sun isaan afattii barje nahnu jechuun nuti khalaqnaakum jechuun isinni uumnee ja'an amma rabbiin falawlaa tusaddiquuna ammaa nu dhugoomsuu dhabdan nuyi ka isin uume ana ka isin uume kana maana dhugoomsuu dhabdan isin bakka wanni tana galata isinii galcheef afara'eetum jechuun meenaa odeeysa maatum nuun bishaan yookiin isparmii gadaamessa dubartootaa keessatti buuftan san meenaa himaayye bishaan ilmi namaarraa uumamu san mee isa san naa himaa jechuudha tumnuuna jechuudha maniyyii jechumarraa fuudhame gaa antum takhluquuna jechuun bishaan san isintu uummate moo meekami am nahnul khaaliquuna jechuun bal nahnul khaaliquuna lakkiinumaa uume isinin uumne jalqabumaa bishaanuma sanuunu isin keessatti uume bishaanuma san ammaas akka ilmoon irraa uumamtu nuu godhe jeemma rabbiin nahnu qaddarnaa jechuun nuti ni murteeysine je baynakumul mawta jidduu teessanitti du'ani murteeysine yookiin yoo nahnu qaddarnaa jechuun qasamnaa jechuu jaan nuti ni raabsine ni qoonne baynakum jidduu teessanitti almawta du'ani raabsine namuuni du'a jechuu argaa wamaa nahnu masbuuqiinaa nuti hin dadhabnu dadhabsiifamoo miti jechuu bakka du'a jidduu teessanitti buufne namuuni du'a katoltuutii fi kaamtu hojjetes hunduuni du'a je wamaa nahnu masbuuqiinaa maal jechume nuti injifatamoo miti dadhabsiifamoo miti dandayoodha nuti maal hojjechuu irratti
alaa an nubaddila amsaalakum jemma kanamma wanni rabbiin hin dadhabne sun maali anaa an nubaddila jechuun jijjiiruu irratti amsaalakum jechuun footoo teessan tana jijjiiruu bifa duraan addunyaa irratti irra turtan kanaa miti bifa biraatti rabbiin isaan uume jechuudha wanunshi'akum jechuun nuti isin uumuu irratti dadhabsiifamoo miti fi maalaa ta'alamuuna waan isin hin beekne keessatti bakka uumaa biraa goonee isin kaafna kana isin godhuu irratti nuti hin dadhabnu yookiin alaa an nubaddila jechuun jijjiiruu irratti amsaalakum jechuun uumaa akka keessanii finnee isin amma du'aan addunyaa irraa isin kuchiifne uumaa biree finnee bakka buusuu irratti dadhabsiifamoo miti nuti ni dandeenya wanunshi'akumiin ammoo isin uumuu irratti fi maalaa ta'alamuuna waan hin beekne keessatti maasis uumaa biraa tafuula duraa jechuun mataafaa gad deebisee miila samit deebisee jarri booda akkasi kaafamuu ta'a bara saniifuu isinii kana galagaltoo goonee uumaa biraa keessatti isin deebisuu hin dadhabne nuti kanarraa wanni nuti ulfaatu hin jirtuudhamma eeyyuwa أأنتم تخلقونه جتون بشان سنسنتو أمته سيء أم نحن الخالقون أميتنا معنا بلي ودما لكي سنن أمني دنديتي وأمور أنك أبدني نماتي تؤمي سنيفو بر إسنو تؤمي إسني متوان سنر أمم تنسنون أمي جوار ربين سنمو بلين بر إسنفو أطفو ما بر حروفات في خيسة كمال بلي أيوة وناتو معنى استفهام الكيسة قبضها لال استفهام ونتقون شيخ ما غرب الهديم أنتم الهمزات المالي بيتا همزان همزة استفهام تيلا دي مجرى بر أيوة همزات انتو همزة استفهاماتي ويش ماركي تفيد دي همزة دراتنا استفهام سن هاتفو بنوف ديمتا أما أكاسيت باين تولو مما يقص جنة أنتم تخلقونه يجون إذن تو أمتمو أم نحن الخالقون مونوت أومي ديري سابراتي هاجم تنماس أسيتي جدوتنا وان براك أدرو وان براك أدرو را إسو مجيرو خان را يود إذن رغاري ديما كفتيس أمي متصلافي أمي منقطعا يعني جرتي بابا تفي غيثة لكي باجي دبس لسچوتوني ديم سلسي جاني نيني أما سنيفو معنى بليتي يو ديمتي دفتي جواب مرتلا أنتم تخلقون ويجون إذن تو أمتي بشان سن أم نحن الخالقون بل نحن الخالقون نوتو ملكي جيم ربين كانوماني مريبي لقد دبي ديري سورة دبي غباب دبي فيما غبابات ولا يمال جن منين ويچودا خراغا بشورت كاتيدان اسوما فيتي ديم تمالي اسوان بيرا غندا خيجه ديمنه ماسي سي تبيرا غندا رالي كيفنيت في دونو تمروادين ايدا ولقد علمتم جتون دغا بيتني ترتنيسن النشاط الاولى جي وما دراسنو بيتني ترتن جتودا وما دراسن اكربين اومه ني بيتن جلقب ايني سن اومه يتم رب ما اومه جنين ديدن فلولا تذكرون انتم ما ليسن غرفه من اوما جلقبا سنرا اوما جلقبا تنوان باجي كيسا قب دراما بشان فوقتا سلا اجالالو نما جبسيسو خطقونو نما شركيسو سنرا فودي ربين المنا ما كان اومه چوبكا بكي نرا اومه وان فوقتو سني achirraa uumamee akkanumattiin kwaalifikeeshinii kadhee jannata seenaa jechuutti wanni kasii kamitti deemtimma uumaa namaa keessa wanta baay'ee jira leela cinqii as keessatti gadaamessa keessa bakka namni hin beekne keessatti kondiishina rabbiin sirreessee fi achi keessatti uumee achi keessa ammaas waan fedhe nyaachisee achumaa isa kana gabbaase ammaas bakka sana keessa wanni gorfamanii guddoo jira jechuudha afara eetum jechuun mee naa himaa jeemmaas maata harufuuna jechuun waan qotattan tana naa himaa jee وان فجافتن اوروتي سنتنا انتم تزرعونه جتون اوروسن ايثنتو مغرسمو اينيو مغرسه ام نانو زارعون بل نانو زارعون كمريفو وريماس نومان مغرسه اورومتي سنسنو مي تجاجل خيسن نتبيشان فوقتا سن رايتن ومني علمنا ما يتنغوني اوغما ادادا سني خنينه جماس اچي غبافنه مرغا ادادا خنيسني مغرسني يدينغا لو نشا ودوفه لجالنا هجتون تنيغونا waan isin facaafatan san huxaaman jechuun caccaphaa goona jechuudha waan san inumaa gartee kukkutamaa gooneefinna fazaltum jechuun ni taasan isinichi booda tafakkahuuna jechuun ka dinqisiifatta wa hujii rabbii numa jabduudha jettan tafakkoo jechuun ta'ajabuuna jechuun ka ajaa'ibdan akkuma wanni kun argamte jettanii innaa lamughramuun keessa kutanii laallakumaan lakkii nuti khasaarree
وما بقى وان تكبرنا نتي أركضوا وقال بل نحن محرومون يجون نتي إنما هو زيرو ده دوا يجوا بقى وان سنجي لنا ركنوا ده ما فيه إن لم قرمونان خسارة وما نتي لك خسارة إيرو أي سما فينا غرقلني بل نحن محرومون نتي وان سنجي اللي هونغوفني أكما تانو إيرو دوا تباني يعني زيرو تاني أكسي تنجيكي سيزنا جيكو وقاتلا نتي أفرأيتم جيكو مينايما الماء الذي تشربون بشان دويدن كان اللي نيمان رلقا وتجر ربيني أنتم انزلتموه جيكوني سنتبو فتمو من المزن يجون دومي سر بوكا خاني سنتبو تمو أمنان المنزلون جيكون لكي إسنينتي بلنان المنزلون نماتبو سيا قنيس تجاجل برات ما فيسي لو نشاء جيكون نتو دوفين جعلناه بوكا سنبون سنقونا وجاجا جيكون ashabogoona jechuudha soogiddoo bishaan dhugaatii fin tolle ujaajan jechuun hadhaawaa goona murran jecheetee basaluu dandeessa falawlaa tashkuruuna jechuun maaf nun galatoonfatne sa'isin godhii dilatana isinii goonee maa nu galatoonfatuu dhabdan afara'eetum jechuun meenaayima annaara allatii turuun ibidda qabsiifatan tan ammaasiis mukarraa qabsiifatan laalamma ogummaan gaafa dura dhuchummoo jaanii akkanuma mukuma keessa muka keessee walin riijjee achirraa baafta dhaguma waliin dhoyitee jidduu tanaa qabsiifatta isa saniini turuuna jaan bakka ibiddin jirree rabbiin ibidda isin harkamsaaf deema baramma antuman shaatum jechuun isintu uummateesa shajarataa jechuun muka ibiddarraa qabsiifatan san isintu uummateehi am nahnul munshi'uuna bal nahnul munshi'uuna numaatu isiniif uume nahnu ja'alnaa nuti ibidda sanni goone tadkiratan jechuun yaadannoo goone jabaka ibidda akhiraa itti yaadatani wamataan jechuun akkasuma qananii goone lilmuqwiin jechuun warra biyya wani takkalleen hin jirre keessa jiraatuuf jechuudha muqwiin jechuun dachii qafraa keessa yookiin imaltoota jechuudha muqwiinaan kun ummata baay'ee warra baadiyyaa jettee fudhachuu dandeessa tiifattoota jettee fudhachuu dandeessa imaltuu karaa deemtu jettee fudhachuu dandeessa jan muqwiinaan bootaa wani takkalleen hin jirre mukan magarsine waan takkan baafne jechuudha fasabbih jechuun qulqulleessi bismi rabbikal aziimi maqaa rabbii keetiitiin rabbi qulqullee maqaa rabbii kee guddaa saniitiin maqaa gooftaa guddaa saniitiin rabbii kee qulqulleessi jemma baattii tana bakkuma radhiifneetimma yoo kee fasabbii qulqulleessi baattii silaa godhi bismi rabbika jechuun isma rabbikal aziim maqaa gooftaa kee guddaa san qulqulleessi falaa uqsimu jechuun kakadhe bimawaaqi'in nujuumi gadi seenuu urjii saniin kakadhe jechuudha wanni mawaaqi'a kanaan kakatees seenuu urjiitiin ummata jaahiliyyaatu gaafa dura urjiin ba'uu fi seenuu tana waan adda addaa taatee addunyaa tana wal qabsiisaa jiran bokkaan yoo urjiin abaluuchiin bahee kuun asiin seene bokkaan bu'a jiran yoo urjiin tun amma seentee maaltu maal ta'a jiranii taatee gurguddoo addunyaa irratti hojjetamtu sanii wajji wal qabsiisan amma rabbiin sanii sanaan kakate wa'innahu jechuun urjiin kakachuun kun laqasamuun kakuudha law ta'lamuuna aziim odoo beeytanii kakuu guddaadha laqasamuun aziimuun jechuu bakka kakuu guddaadha law ta'lamuunaan odoo beeytanii إنه كتاب نقول لقرآن كريم جتون قرآن خبجمادا في كتاب مكنون جتون قلمتك فمتو تاتي خيستي جيدا جتو بقى قرآن نقول أما أترابو إنما نوي أتشتي أفجر ما داتاني تايتشو دا إيروغ أتشرابو رجو دندي تما أتشراب وفينيني تكفمي جرا كتاب نسون لول مافوزي ملايكا ملايون براتو قلينون توقو يتشوما لا يمسو يتشون كتابا مكنون سنين توقو إلا المطهرون جتو ورق القلي فمو ملي ملايكة ملي لول مافوز شيطاني دكي جرا وان تكلف دون دمدو أكمي قرآن كان شيطاناتي تنب محمد في جتن جتو هلو ديما يوخيو لا يمسو جتون بركان قرآن كان هنجوجان إلا المطهرون جتون ورميتت أمني قلي فمو ملي قرآن كان رابوا تكفر جتون دمدو جتو دا لا يمسو قرآن كان انتقو إلا المطهرون يجون ورا نجس الداداتي في شركي في شكي في خنا را كل تيمالي يجوكا المنامات فسروا جروغاسني ملائكة فسرون تا المنامات في جنين فسرون تا يجوكا جرا جني خط أمانيساني أما خنا يجون دوبره ورا ودوته كل ليفته أكثر ماسيس إتأمنوا بودا كابو ملء قرآن خنا انتقو يجوما فإذا إذا خنا نمر راركتو مؤمن توتا تنزيل جتون قرآن نقول بوفما من رب العالمين ربي عالم توتا ربوفمه أفبهذا الذي تيتون أبي سيسن هذا قرآن كنا أنتم مدهنون جتون إذن أكرم الله فتني تنير أجرجل تنيجي مدهنا جتون وأنت كهندد دربنيت ما يرام فتني
irraa garagaluu jechuudha yookiin yoo antum mudiinuunaan isin laaffistanii quraana kana duunii jechuun maali dhadhaa jechuun bakka akkuma dhadhaa laafaadhaa sanitti quraana kana laaffisanii ofirraachi darbanii dhiisuu jechuu bakka waan bu'aan qabne takka godhanii jara munaafiqtoota akkas godhaa jiran mudaahanaa jechi jiru mulaayan laaffisuu sanirraa dhufee jiran mudiinuunaan takkaayis hunda darbisanii irraa garagaltanii jechuun mudiinuuna watajaaluuna jechuun gootanii rizqakum jechuun shukrii ni'imaa nuti isinii kennine tana quraana isinii kennine tana bakka galata isaa gootanii annakum tukazzibuunaan kijibsiisu jijjiirtanii jechuudha bakka shukriidha kijibsiisuu buuftan rizqakum jechuun shukrii bokkaa nuti samii isinii buufne annakum tukazzibuunaan kijibsiisuu gootanii qareef wajji wal qabsuu jira falowlaa jechuun maaliif idaa balagatil ulquum hoggaanii fi ruuxiin kokkee geeyse asiin ammoo ol deemtee jechuudha وأنتم خني في يروسن حين إذ يروسن تنظرون لال تني غرتن نمتجا ونحن أقرب إليه خنو تجرسات دي هو منكم إذا ولكن لا تبصرون إسنتون نجر مالي جتشودا مالي في يروسن فلولا مالي في ولدي جتدبين إن كنتم يوتاتا غير مدينين خجلة قلف من يوتاتا جياك يا ما دوتني خافمتني خجلة قلف من يوتاتا ترجعون عمان دي بسم يلبوسن إن كنتم صادقين يقروا دبتن تاتيا نمني دوين كافة مجيتشو كيست كافة مولي غلنو ونجان انجرتو جيتشو سن كيستي يقروا دبتن تاتا ما لبو تندي بزون دندن لبو خوكي جيسسن فأما إن كان يتون أمو يوتين أمتشد يخون من المقربين ورب دي فمخريفو سن رايوتي فروح جيتشون أبو غمتشو تو إساجي رجي روح يتشجو خوني كابايي كابا راحة روح يتشون رحمتا روح يجون جمّتشو خنا وندانو فسروا دمجيسا وريحان يجون رزقي جنتا جرافيان ريحان يجون رزقي يجون ماجان يوكيو شتو بريدو أرجع جنتا خيساسن سنتو إساجرا إن هونون إساتو هوركان إسا راباتو نورجوف تيجورا وريحان يجون أرجع كل تو إساجرا وجنة نعيم أبو أوروق أنا نيساني تيتو إساجرا نمتجساني في وأما إن كان أمو يوتي من أصحاب اليمين ورجل ميتا مرجان كنا مرايوته فسلام لك يكون نجاني سياته الجاماني من أصحاب اليمين أتي ور مرجان راي جاماني يشوفك خنيس بدأ تقول دارا وأما إن كان مويته من المكذبين الضالين ورين كجمسيسو الدنيا رجال تنسين رايوته فنزول من حميم يكون دجسي بشان دم فراته يتو إساني قباوة وتصلية جهين جهنم سينوداتي تو إساني جرا إن هذا ونما هاتوني رفنقون لو حق اليقين جتون dhugaarraa harraa achiiti jechuudha lahu haqqul yaqin jechuun maal jechuudha dhugaa qulqulluudha maqaan qabu fasabbih jechuun qulqulleeyti bismi rabbika maqaa rabbii keetiitiin al-azim jechuun maqaa gooftaa keetiitiin rabbi qulqulleeysi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun